jira. Hayyee ammoo firiindonni hedduu waan raawwanni jettanii fi 5,000 ol fudhachuu hin danda'u feesbuukni kenna. Gabaabinumatti kottaa hordofaa isiniin jenna. Laale akkanatti hordoftan feesbuuka namaa seentanii ammas ammoo sheer gochuun irraanfatina. Hayyee kunola seenaadhaaf kaahanna ijoollee kana seenaadhaaf kaahanna. 3 years ago gartee waggaa sadii dura Facebook ilaalme akkaataa itti hordoftu la Facebook akkaataa itti hordoftu si gala. Facebook hordofuun barbaachisaadha si galee Facebook hordofuun baay'ee barbaachisaadha. Alhamdulillah ala kulli haal irsaalaan dhufee jira. Risaalichi gaa rakkisaadha. Ilaa aappiin tokko inni tokko kan isin argisiisan inni lammaffaa isin argisiisuuf jira. Inni lammaffaa ilni isin buufattan kana amma dalaguun kan amma suuraan irra kaa'ee kan argitanii miti. Isa kana argite. Isa kana gabbuufattanii kunoo mobile recording dha lama gabbuufattan tokko mobile recording ittiin haasawaa lammanni ammoo akkaataa garteetiin asirratti wanni gootanii kana galatoomaa ulfaadhaa. Egaa abbaan waan barbaade filatee keessaa dhageeffata. Feetu gartee filattee keessaa dhageeffatta. Akka filannoo keetiitti YouTube'n jechuudha. Aroma afuii guddisaa baruun dandeenyu qixaataa. Mee zulmii dhiisinii akkamiin baana siraataa. Mee sankayrii hojjetan abbaa bilmaanuu xiraataa. Aroma afuii guddisaa baruun dandeenyu qixaataa. Mee zulmii dhiisinii akkamiin baana siraataa. Yaa gabroota rabbii gaarii sira maaliif dagattu. Rabbii guddaa hin shakkartuu dhiisii kennee hin agartuu. Dunia di kota naf namu jire wal balesa namu fayya wali kabu ilma babba okolesa meha kami wal jibina ima kota annas kesa jiru dunia di kota naf namu jire wal balesa namu fayya wali kabu ilmi abba okolesa meha kami wal jibina amma kota annas kesa Isarra ooluf jedheeti qootan taane wal kassasa garii dhaariiti koolaalee ragaadhara waliin bayaa as dachaa haa toobannu kadurunyee nadamaya. Isarra ooluf jedheeti qootan taane wal kassasa garii dhaariiti koolaalee ragaadhara waliin bayaa as dachaa haa toobannu kadurunyee nadamaya. Yoo obboleeyya wal loltee jittuu booti araarsaa. Dibbalee shantamallee caqasuun dandeessa si'a tokkotti. Yoo obboleeyya wal loltee jittuu bu'aati araarsaa. Dargaggeessaa manguutallee karaa afurii wal kakaasaa. Yoo san rabbiin olaanillee rahmatumaan nu badhaasa. Yaa manguuttoo rabbiin umrii dheeresseetiin har'aan gahee. Nicma rabbiin dagatiin mee wanta rabbiin kun sii tahee. Argite galatooma ulfaadhaa.
Hayye YouTube ni kennallee kunoo argaa jirtanii isa dhumaanummaan irra jiru kana walaabuu baalee YouTube argitanii walaabuu baalee YouTube dha isa hubattuu hixan mallattoo isinii dhufa mallattoo isinii dhufa dhayxaniiti mallattoo bilbilaa tana garnuu tuquu dandeettanii ulfaadhaa isa kanagaa baay'ee isinin dhibu gama duubaatti isin deebisa galatoomaa ulfaadhaa isinin jedha. Hayye salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nu hordofa kunoo fee walaabuu baaleetu jira asii kunoo argaa jirtanii kunoo viidiyoodhaan kiyya arguu jirtanii baay'ee miti reefu ka'aa jira gartee kwaalitii ta'uu qaba sabiskiraayippiidhaa akka isin gochuu qabdanii waan biraatii miti abaawot kunoo asuma dhumatti jechuudha. Dhalli namaa kamuu kan ittiin gammaduudha. Nuuf subscribe gochuu hin dagatinaa jedha. Google thanks I love you technology 21 first century dha. Ulfaadhaa ani adeeroon keessaniidha. Jawaar jechuun kana filannoof baranuuf qopheessuu qaba jenna. Angasa Ibrahim Tugale asirra ciifti ijoolleen akkana kaamaraaf ulfaadhaa galatoomaa akkana aappichi baay'ee gaariidha jedhee yaada. Daqiiqaa yertuu sana dhageeffadha achi booda gaa sheer godhaa ijoollee irratti.